أركفونه سانا من أجاجنا جالتهم توت خبجمو قبتين نودي سالي قبتين تودي سالي تربان تقوي سدي يا تونر اللي ولتدي بنجرة أكون برا تما جندال روميا لالتن خوان بيخين لالتن وانقاف أفريقيا اللي دبلته وانقر قرار دبج شوف جرة والخي أبرام برولين أبرش بقدوفت. أجانا إقدة. أيه مال فقمنا. أجرنا كينجل كبا كتالي بيتي بكبايت أجوري يرو أرماندورا بكيوان غراغرات لبسماتوري بكيوان كبروت اللي توفيت جرا تربان دبركيس نانو بينشانغول غوموس كيسات أجوري يرو لبسمي جرا أجوري يرو كون باي ذا كوماند بوست يتفرطو إندنديس ساعات الله في جلاني غرو أوروميان وغوت سدن دربان حالا كسيتي بكيوان غراغرات أجوري يرو كامي غرا كوماند بوست تولغودته أدم سكون بولشين سوارانات تيجي سجراي بيتي كنجدو جل كبرتي وان كنا كاف. لما سرتي غاف أفريقيا خنا والكبته بريزيدنتين سوماليا حسن عارسي حسن شيخ محمد يو تنكاليس فكويا دينغدا كينيا نيروبي دا وچتوراني بريزيدنت تكون جيجي أمساخ عبد الله محمد فرماجو إنجفتة غر برچومات لفيس بيوت الدنيا غر غرر مرون دا وچو جرام داوين سا خاني خليبويا دينغدا نيروبي كينيا غورخون داوي أفريسو مالفا دبته وانجر أولي ردبنا غر دوما غرين قرطو تا كونسلي مرغنمو الدنيا تا بوغدا بريا غر إثيوبيا إرغو في الدنيا نرغ وليغال أم إثيوبيا والقبته إبسطو قديو تان تربان دبرخي بافت جرتي دورين غري تنا إثيوبيا خيست إبان مرغنمو يكي همامان كاب تغرايت يلقاك خطالة بياتي دوغاغا وجرجتا جرتي تنالي ردبان إيا كبريزيدنتي سوماليا هارا وجي والقبسيسي ديفلوبمنتي جرو كيسا توكو لولتوتي سوماليا دا كإرتراتي لينجدا فرغماني توران غرا ماتي تكا ديبيان ماتي سانين أكا والارغانيلي بريزيدنتي چوادا غلاني جراني ماتي لولتو تكا نينيس دوبسي جرا dhimma kanarratti dochweelen yookiin raadiyooniin Jarmanii gabaasa bal'aa tokko fudhatee ba'ee jira. Odeeffannoowwan haaraa loltoota Somaaliyaa Eertiraatti leenjirra turanii wajjin wal qabate odeeffannoowwan haaraa ba'aati jiranii akeeki loltoota kanaa maal ture loltooti kun haala akkamii keessa jiranii kanneen jedhan odeeffannoo bal'aa dochweelee tokko bu'uura godhachuudhaan waan irraa haasofnu hin qabaanna. Yaa akka saati dhumaayyoon waliin turtan kan cuf dhaga'uuf jirtu qophiiteen tan daawwachuuf YouTube Oromiyaa Media Network hordoftoota dhibba afurii ol qabu sun like subscribe godhuun bal'inaan achirra nu arguu dandeettanii dabalataan ammoo Facebook keennin beektanii warri televiziyoonii qabda yaadnu kennaa daqiiqaa 60 dhufan yoo dandeen anaaf Abrahaam Birruu jabeessinee waan kan irraa somna ajanda jalqabaatiin biyya keessatti wanni command post fakkaata naannoo lak Gambeellaaf Gumuuz keessatti bal'inaan labsamuu jirti maalti deemuu jira. Itoophiyaan kan yeroo kamiyyuu boqonnaa haaraa boqonnaa daran yaaddessaa fi ulfaata keessatti argamti. Wanni amma argaa jirru bakkeewwan garaagaraatti humni waraanaa armaan dura Oromiyaa naannolee Tigraay akkasumas naannoo Amaaraa fi Affaar keessatti argaa turre kutaalee biyyattii guutuu walgaa akka jirudha kan argaa jirru. Guyyaa kaleessaa odeeffannoo OMN akkasumas miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa turaniin naannoo Gaambeellaa keessatti uggurri yeroo sa'aatii halkanii dabree jira. Torban tokko son guutiin keessatti naannoo Asoosaa keessattis torban darbe keessa uggurri wal fakkaataan kaa'ameeti jira. Naannoleen kunneen naannoon Beenishaangul Gumuz haga tokko rakkoo gaagama namoomaa qabu waggoota darban haga tokko osoo hin taane kutaaleen baay'een bulchiinsa mootummaatii jala akka hin turre namuu quba qaba humnoota riphee loltoota finciltoota garaagaraa kutaalee biyyattii kutaalee naannichaa keessatti hundaa dhufaniin naannichi unkurama hamaa keessa ture keessumaa Matakkalii fi naannoo Kaamaashii naannoo godina Asoosaa irraa kan hafe bakkee baay'een bulchiinsa mootummaa jala akka hin turre nama himama. Naannoon Gaambeellaa xiqqoo relatively naannoo nagaa qabu ture lixa Itoophiyaatti jechuudha. Haa ta'uti haleellaa waxabajjii 14 humnooti waraana bilisummaa Oromoo fi humnooti Gaambeellaa mootummaa giddu galeessaa wajjiniin magaalaa Gaambeellaatti raawwatan booda naannichi nagaan arganne isa hordofee guyyaa kaleessaa command postiin yeroodhaan labsameeti jira. Egaa akkuma wajjin quba qabnu amma naannoon bulchiinsa waraanaatiin irraa bilisa ta'ee hin jiru amma kibbas kan dhagaa turre guyyaa kaleessaa gareen command postii gareen security fi intelligence biyyattii naannoo Geedoo godina Geedoo jedhamutti humnooti gaaffii naannoo qaban gaaffii kana humnaan raawwachiisuudhaaf fincila gaggeessaa jiru waan ta'eef tarkaanfii fudhanna kan jedhu akeekkachiisa baaseeti jira. Naannoon nagaa qabuu fi bulchiinsa waraanaatiin ala ta'e eessa itti gaafii? Injiru odeessaalee armaan dura gubbaa guyyaan qabadha malee sii fi yehuun namni tokko waan kan kaaftanii turtanii mootummaan Abiyyi Ahmad kun
mootummaa waraanaa ta'uu jira jettanii kaaftanii turtan. Almost Abiy Ahmed mootummaa waraanaa ta'e waggaa 3 gubbaatti argamnaa jechuudha. Maal seeta? Labsii yeroo muddamaa yookaan command post jecha kana fayyadamuu dhabuuf uggura yeroo malee maani irdiddibaan kun Itoophiyaa keessa jirti bara wayyaanee tokko qabattaate dhibeen kolooraa kun dhumnaan koleera jechuun sodaatanii addunyaan nama kofalti koleeraan jaarraa kanatti nama qabu baasaa jedhanii maqaan jijjiiran atati gara kaasaa jedhama yaa dhukkubi maqaan sunuma maqarra jijjiiran dubbatan amma bara biyya amma kan waan arginu waan dalagam cufayyuu maqarra jijjiiru tokko mul'ata of course biyyattiin bulchiis waraana jalatti aga kufu jalqabdi ayyuu turte of abbaa Abiy Ahmed mataan isaatiyyuu nam waraana waan ta'eef movementii gara angoo uummatarraa angoo gara waraanaa fiduu jira. Kanaaf naannolee biyyattii guutuma guutuutti fakkeenyaaf Tigraayel turte Amaarkee bakka hedduu ture Oromiyaa keessa bakki baay'een command postii tan waraanumaan buluu jirti by the way hooggantooti yeroo fammaan tan kaadiree wanneetti sun maqumaaf bulchaanaa bulcha ganda bulcha godina jinneedha malee waraana olaangoon qaba. Waraana never Itoophiyaa keessatti EBC fangarram yeroo iddoo gabaasan taate hoogganaa raayyaattis biyyaa umneennuun maanii daawwatedhaan raayyaan biqiltuu dhaabedhaan maaltis raayyaan ittis biyya dimbarii boordarii eegu is national defense force hojiin isa sun malee biqiltuu dhaabuu maanii daawwachuu hojii isaatii miti jechuudha. Kanaafuu through process maal ta'uu jirra gar bulchiis waraanaa barree kakee deebiin qabnee seenuun keen fagoo turte amma immoo fa mul'achuu jirta jechuu danda'a. Waltajjii baay'ee irratti akkaati kaafte amma bakkeewwan garaa garaatti qondaalli mootummaa mul'atutti daawwannaa hojii soo ta'e sochii mootummaa keessatti namni militarii yookiin yuunifoormii waraanaa uffate inuma jira argaa ture. Waltajjii dargaggootaa haa ta'u, waltajjii dubartootaa haa ta'u, mana maree haa ta'u, konferensii, workshooppii mootummaan gaggeessu hundumarrattu daawwannaas ta'ee akka amma jette sagantaa mootummaan qopheessu gubbaatti yuunifoormii waraanaa hirmaannaa humnoota waraanaa hin dhabdu. Kana jechuun biyyattiin partially humna waraanaa jalatti kuftee jirti bulchiinsi waraanaa dhufaa jira kasi jechiisu kanadha. Ammayyuu bulchiinsa waraanaa jiraachuu ka sitti agarsiisu bakkeewwan baay'eetti bulchiinsi siviilii haa jiraatu malee irra caala ka dhageettii qabuu fi waan baay'ee raawwataa jiru olaantummaadhaan humna waraanaa akka ta'e argaa jirra. Ajajoota humnoota waraanaa yookiin komaandi poostiitiin bakkeewwan garaa garaatti kan siviiliin hojii gaggeessaa jiru hojii biirookireesii mootummaarraa kana jechuudha. Kanaaf almost Itoophiyaan bulchiinsa waraanaa jala jiraachuu ishee ragaa bahuu hin dandeenya jechuudha. Kuni wanni sitti agarsiisu hojii rakkoon securityidha. Rakkoon nageenya biyyattii baay'een out of control ta'aa jiru. Bakka baay'eetti humni siviilii nagaa buusuu akka hin dandeenye biyyattiin humna waraanaatiin ala sochiin nagaa gaggeeffamu akka hin dandeenye argaa jirra. Haa ta'uti immoo waan si gaddisiisaa bakkee baay'eetti bakkee waraanni bobba'eetti nagaan dhufaa hin jiru. Rakkoo guddaan. Amma rakkoon Itoophiyaadhaa waggaa 4 dura waggaa 3 irraa hammaatee waggaa 3 irraa caalaa waggaa 2 darbe irraa hammaatee waggaa 2 caalaa waggaa darbe irraa maraate. Waggaa darbe caalaa immoo baran hammaachaa dhufe. Yoo laaltu extend godhaa jira. Sochiin rakkoon security bal'achaa hirmaannaan humnoota waraanaa bal'achaati ka argaa jirru. Kun biyyattiin harka mootummaa jala bahaa akka jirtu sochii contain gochuu hin dandeenye mootummaan qunnamaa akka jiru argaa jirra. Karaa biraatiin immoo rakkoon as keessatti mul'ataa jiru namuu wabii nageenyaa akka hin qabne argaa jirra. Fakkeenyaaf giddu galeessa biyyaati xiqqoo nagaa qaba jedhamee kan himamaa ture. Guyyaa kaleessa dhageesseer ta'uu ta'ee dhiyoo kana filatamiin kan jiran itti gaafatamaan yookiin muftiin mana maree dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa Haji Ibrahim Idris Haji Ibrahim Tufaa mana isaaniitti haleellaan aggaamin haleellaa isaan irratti raawwatamu gabaafamaatis kan ture Finfinnee bakki kun. Finfinnee keessatti qaamoleen ta'an ijaaramanii qondaala amantaa qondaala mootummaa anytime gaaga'uu akka danda'an ragaan kana caalaa hin jiru. Wanto kasi dabala. Asirratti waan dabaltoo qabaatte itti fufe. Yaa asirratti waan dabalu labsii yeroo muddama kan command post akkuma ta'e mootummaan labsii yeroo muddama command post kan ni tolchu seer idilee yookaan seer baratame yoo waan tokko control godhu dadhabee command post yookaan labsii yeroo muddama labsamte. Amma maqaan kasi jiramuut whatever imala sochi malee maani haydhaniiti malee labsum command postit. Command postiin kunini
maal godhu mootummoota barree yoo muddaman uummata maal godhanii qawwee humnaan bulchuuf seera idilee sun seeruma harka qaban sun iyyuu akka fedhan tolchan misused godhan constitution Itoophiyaa aga baran salphate yoo milleen salphan kortiin Itoophiyaa aga baran salphate yoo milleen salphan value culture wanni Itoophiyaan qabchufti diigamtee aga baran diigamtiin deegamte amma maal godhan seeta kan cufa apply godhanii dadhabanii ennaani guutuu waraan jala kuffisuuf bak simpirreen sokorsituuf cufa waraan itti erganii waraanaan control godhuuf yaali godhan garuu waan kana contain godhuu hin dandeenye yookaan ittisuu hin dandeenye maaliif ittisuu dadhabate waraan jechuun waraani command chain jala bul qaba discipline chochoon qaba border yookaan boundary keessatti sochoo qaba Itoophiyaa keessatti amma akkuma gareen riphxee loltoota kan gareen mootummaa mormit gareen mootummaa qawween loltu baay'achaa jirtu loltooti mootummaa ta idileetiif ta aal idilee baay'achuu jirti jechuudha. Kanaafuu raayyaattis biyyaadhanii jira, milishaa jira, liyyuu hayilii jira, poolisii idilee jira. Gareen tun cuftii walitti qabdee daawwattu hojii milishaa maal akka milishaan hin beeku hojii raayyaattis biyya hojjeta. Raayyaan ittis biyya hojii milishaa hin beeku hojii kaadiree hojjeta biqiltuudhaaf akkuma reefu jedhe. So saatii kanan maal godhanii command chain jala waan hin bulleef cuftisi fakkeenyaaf kanaanno Oromiyaalleen garee ofii bobbaasa gareen sun waan fedhe daladdi kanaanno Gumuuzilleen sun bobbaasa kanaafuu waan uummati barbaasu fiduu hin dandeenye jechuudha. Kan kana gaa wal qabatat fidde Itoophiyaa keessatti ilmi nama lubbuun jiraachuu akka hin dandeenye ardhaa miti argeen. Waggootan afran Abiy Ahmad high profile figure namooti gugurdoon agamit dhumatan. Uummati qulqulluu civilians ordinary citizen kanami qubin qab dhibbi du'e komi du'e 60 du'e 20 du'e dhawlan dhiisi high profile case agamit dhumati. Sunuu jiddu galees biyyattii Itoophiyaan. Injinar Simmanyo Baqqalee wadhakka addabaabaayii magaalaatti jeefam. Hacaaluu Hundeessaa Finfinnee wadhakkaatti jeefam. Qondaaltoti mootummaa naannoo Amaaraa maani masaara mootummaa naannichaa keessatti obbaan. Dabalataan Saharee Mokkonnan army generaalii waraana magaala Finfinneetti jeefam. Mootummaan Finfinnee keessa nagateessu dadha Gumuuz dhaqee Wallagga dhaqee uummata qulqulluu irra mangubuun diiguun wataaddar kumaatamaan yookaan 100 oomisha ooluun hiika tokkollee hin qabdu labsii yeroo muddaa maal jedhan gaargala namni bishaan fudhatan oomisha qaqqabata baanan taani wayyaan illeen kanum tolchaa turte garuu waan adda waan fitnatti hin fakkaatu. Waan adda waan fidin jiru biyyattii lammiilee nagaa gaaga'urraa kanaaf waan inni jijjiiran jiru waraanni bakkeewwan garaagaraatti bobba'uun inumaayyuu yeroo tokko naamus dhaba saragummaa waraana kanarraa kaka'e warri kun nama jeesuudhaaf bobba'anii saamichaaf bobba'anii basically qondaaloti waraanaa as keessatti hojii daldalaa hojjetaa akka jiran wanni namaa galu baay'eetu jira amma akka indra deddeebiin gabaasa turre bakkeewwan garaagaraatti midhaan namaa yoo saaman argaa turre dubartiirraa faaya mormaa fi faaya gurraa obaafatan argaa turre waraanni disipiliinii akkasiitti hin qabne waraanni naamusa hin qabne nagaa kabachiisuu hin danda'u bakkee baay'eetti qixxuma uummata nagaatti gaga'amaa jiru. Dhugaa waraaninu. Waraanni mataa isaa jechuudha. Kun tokkoffaa waraan dadhabsiisaa lammaffaa dinagdee biyyattii baay'ee unkuraa lammiilee nagaa bakka baay'eetti akka baalaa harcaasaa akka jiru gara fuulduraattis wanni kun waan jijjiirama argataa dhufa jennee abdannu miti basically an fakkeenyaaf mootummaan gara nagaatti daandii nagaa filataa akka hin jirre wanni si agarsiisu baay'eetu jira fakkeenyaaf amma naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaatee keessatti guyyaa kaleessa akka gabaafame OMN kan gabaase itti gaafatamaan waajjira barnoota tokko armaan dura sochii humnoota Amaaraa naannoo san jira dura dhaabbachuu isaatiin hidhamee ture. Itti gaafatamaa waajjira barnootaa suura isaa fayyadamuu dandeenya jiitu itti gaafatamaa waajjira barnootaati namni kun. Achi mana hidhaati gaafa baasanii humnoota riphee loltoota Gumuziitti makame. Humnoota riphee loltoota Gumuziitti gaafa makamu mootummaan araaran gara nagaatti fide. Jidduma kanatti immoo nama kana bifa kanaan harka duubatti hidhanii rashaname jechuudha. Kun amma biyya san keessatti araaraa fi waliigaltee nagaa waan jedhamuuf wabiin maalii kan jedhu gaafii guddoo sitti kaasaa. Wanna kana baay'ee mootummaan armaan dura kan irratti raawwate humnoota waraana bilisummaa Oromoo jedhaman irratti. Humnoota kanneen warra Eertiraa galanis warra karaa nagaatiin mootummaatti yeroo araarri bu'ee jedhamee gara mootummaatti deebi'anillee yakka akkasii irratti raawwate. Mootummaan kun yoomillee nagaaf balballi isaa banaa akka hin taane fedhii araaraa akka hin qabne
kan caala ragaan jira. Maal si fakkaate horee araaraa maal jedhanii Horee teknikaa araara tammaan tan hundeessuu jiran. Komishinii araaraa jedhan hundeessan kana. Komishiniin araaraa kun aduu sila akkum jedhanii walabummaallee qabaatee bilisummaan chochooyee akka barbaadan namulleen irra walii galee ijoolleen an bosona keessa loltu tuniin komishinii kan akkamiin amantee galuu dandeetti. Gaafiin tiita jalqabatan ijoolleen bosona keessa lol galuu hin dandeetti. Maal seeta ijoollee waraana bilisummaa Oromoo keessa galte yeroo duwwaan isii uummata Oromooleen dubbachaa ture. Ijoolleen sun hedduun dhumachuu isii dubbatama ture. OMN gabaasee ture gaafa walitti qabanii suunki nyaachisanii namni nu keessa miidhamtu hin qabatanii miti. Asirra waan ati argitu mootummaan Itoophiyaa rakkoo gaagama mormitootaan irra dhaqqab caala gaagainni uf gaagayeef habiyyatti gaagayetti guddataa jechuudha. Waan cufayyuu maal godha waraanaan cabsaa meentaalii namni yeroo waraana kan barate qaxqeet giza Abiy Ahmed baqa meentaalitiin isa kana expertise beekumsi Abiy Ahmed guddayyaan umnaan balleessu diiguu barbadeessu jechootum inni haasa'u. Dhiyoo tana jechuma normaal ta'elloo fayyadaman keessa gabaasa gaazexaa Itoophiyaan Herald gaazexaa barisaa jedhani. Bariisaan afaan Oromooti Heraldiin Ingiliffa. Afaan Oromoo Addis Zaman jedhama. Afaan Oromoo sun dubbisa ture. Maal jedhee barreesseeta mootummaan naannoo Oromiyaa baajjata bar kana argat guutuma guutuu duguugeetti fayyada. Baajjata leebsuuf duguuga kan keessan dhabanii jechuudha. I was wondering. Amma akka waliigalaatti wanni guddoo yoo gara poointi kennaa deebine labsiin command post yookaan labsii Oromoo muddama kan fakkaatu kun kutaalee biyyattii baay'ee keessatti tolfama ture in qabatanii Oromiyaa keessatti nam rifeensi guddaa qaban humnaan rifeensi irra cira tura yoo qabatan taate yoo wanna kana labsamtu bakka tokko tokko mar rifeensa guutuun cufan shanee magaal seenee mata cirataa jedhanii mar rifeensu mataa wanni jedhu konkolaataa shanee fayyadamanii waggaa 3-4 uummata tiraanspoortii irra kutuu bishaan dhowwu gaargalchu amma maal godhan seeta uummatiin garboomse sadarkaan amma uummati maal godha seeta abdii kutaat in beelaa rakkatan yoomata yoos na jala bulaa waan jedha karoorfata garuu maal seeta nami kudhayyoo jala akka bultaat nami 20 uraggaluu jira biyyatti gaaga'uu jira naannoo biyyatti dabalata naannolee akka Gumuuziif Gambeella keessatti waan Oromiyaa Amaar Affaar keessatti tolchaa ture. Am dabalataan achitti dabalee labsii yeroo muddama deemuun dhiibbaan isaa waan Oromiyaa keessatti agar ganaan mallee maal godha riibel gruup yookaan garee riphee lolaa dabalata naannoo biraatti oomishuu jiranii jechuudha. Rakkoon Itoophiyaadhaa rakkoo siyaasaa qofa akka ta'etti hubachuun immoo baay'ee barbaachisaa miti. Mootummaan Itoophiyaa gaagama dinagdee gaagama nageenyaa kanaaf gaafatamummaa olaanaa mootummaadha. Haa ta'uti garuu rakkoo siyaasaatiin ala ta'e hedduutu jira Itoophiyaa keessatti. Beelli hamaan kibba biyyattii akkasumallee giddugaleessa kaaba biyyattii illee baay'ee hongeen tureera. Tigraay fi gameessa naannoo Amaaraa Affaar dabalatee jechuudha. Rakkoon hongee fi rakkoo dinagdee jabaan biyyattii harkaa qaba. Gaagaamni dinagdee biyyattii amma argaa jirru yeroo kamiyyuu sirna kam keessattuu Itoophiyaa keessatti mul'atee hin beeku. Rakkoon Itoophiyaa tokko lama miti jechuudha. Kanaaf furmaati guddaan dhaabbatanii rakkoo kana gara furmaata fullaatti dhufuun new social contract jecha turte pirezidantiin biyyattii adde Sahalawarq ambaasaadar Sahalawarq tibbana new social contract biyyattii gidduutti mallatteeffamuudhaaf genuine dialogue yookiin mariin haqa qabeessa ta'e walamantaa irratti hundeeffame biyyattii keessa jiraachuu danda'utu irra jiraata. Hundaa ol immoo amma gaagama Oromiyaa keessaa kana salphisuu yookiin xiqqeessuun baay'ee barbaachisaadha. Giddugaleessa biyyattii kan jirtu Oromiyaan gaagama hundaa olii keessummeessaa jirti. Amma mooraa Oromoo kana oolaaltu kan yeroo kamiyyuu caala fragmentii ta'e argita. Fakkeenyaaf gariin namaa mootummaadha. Oromoon akka biyyaatti Oromoodha mootummaan jettee yaadda. Garaa biraa immoo mormitooti guddaan Oromoodha. Finciltootis Oromoo. Haalli kun biyya san keessa toon jijjiiramiin. Look. Kaampii guguddaa kana keessaa walamantaa fi araarri yoon dhufin biyya san keessatti nagaan ni dhufaayii kan jedhu gaafii. Abrahaam gaafii natti gaafii dhugaati. Wanni waan guddaa nu yaachisa. Wanni gatii guddaa nu baafneef illee diigamsi guddaa barkanaa waan kana yeroo dubbachaa turre aga diinii Oromoota caala aga diinii gara nu jabaate caala baran Oromoon gara walti jabaate argite. Saad waan guddaa garas nyaata. Waggaa Frankan ilmi nama halubbuun jiraate arg fuul duraaf ijoollee fi waan guddoo amma sirra maal seeta opposition groupiin Oromoo yookaan warri mootummaa mormu walti dhufu qabanii jettee gaafachuun is fair. Anam shakkiin kiyyin war siyaasa namni siyaasaa cufti siyaasa dalagaa oppositioniin qulqullooti jechuun danda'u.
opposition naga barbaad khara naga dhuft khasla naga an fudate naga walqitte barbaadu qab mootummaa biyyi bulchu khawmat harka qab resource biyyatti harka qab khaseer harka qabe seer khara fedhen jallit khawaan cuf harka qab mootummaa waan taateef mootummaa yoo suni fedhin qabaatin gaagami namooma tufaabe ado sila bitta wali galani isayyoon enti jibba ado oromoon guutuu wali galte tokko taane nu cufaaf gammachuu bitta aga gareen Abiy Ahmed jirta motun intaata maal seet Abiy Ahmed ammaanach baqqalaal gize tokko qalam diimaan yookaan qalam diima dhiigaatiin barraa jira maqaan isaa galma addunyaa gubbaat ammaanacho deebi'eennu lee walta eennu lama nu danda'u yakko hojjet kanaaf oromoon na taraaramti jette gareen Abiy Ahmed yaaddu akka itti naraaramni beet Tigraayinatti naraaramti jette yaaddu soda qabdi ummata maara keessan rakkoo omte jirti tan soda qabdi ummat biyyatti khama deessit kan cufu waan baqattuuf walti dhufisu rakkoo jajjabdu kee jira jechuudha kanaafu akkum yeroo cuf jennu yoo rabbiin wagaara buusee wanni bareedduun dhuftin beennu malee aga gareen bilxiginnaa jirtu Itoophiyaan nagan argata tan bira deem yeroo dubeetta waa dagalani gaafa filannoo sobataan tolchan laga baay'alee guun mooltinaal marxinaal waan sadii jedhani beetta bakka Itoophiyaan naga innaan qiyaamaan dabalataan dhufte Tigree nag Finfinnee dhufte qiyaama buufte dhiyootan ammoo Tigree waliin yookaan TPLF waliin yaayii walii galtee mallatteessine shaneen balleessinaadhaan qiyaamaan dabalataan Oromiyaa keessa galmaa jiraachuu gabaasoti garee mirga namooma Itoophiyaatti erganii nadeessu yoo waan ittiin darqabaate kan dubbanne gar Somaaliyaa dabarra. Yaa gaagama Itoophiyaa keessa kana wajjin wal qabsiise baay'ee seenaa mootummoota diktaatoroota Afrikaa illee ka addunyaa illee deebiin qophii kiyya tokkoof dubbisaa ture beekta. Bulchiinsa isaanii jalatti baay'ina namoota dhumanii oolaalu waan nama uummata Itoophiyaa keessatti dhumaa jiru kana waan baay'ee sarpiraayisii godha amma. Rwanda keessatti bara walitti bu'iinsa gosoota lamaanii gara nama 1800 dhumee jedhan. Agana. Afrikaa keessa diktaatara hamaa kan jedhamu namni Uganda bulche Idi Amin Dada bara bulchiinsa isaa ragaan jiru nama 1300 dhumee jedhan. Amma Itoophiyaa keessatti namoonni baay'inni namoota dhumanii ennaa darbe qondaalli Koongireesii Federaalaa Oromoo Jawaar ka dubbataa ture. Bara Dargii illee bara Wayyaanee illee walitti dabaltee namni bara bulchiinsa Abiy dhume incaala double ani ragaa waraana Itoophiyaa keessatti civil war Ethiopian civil war ka jedhamu kan kaaba Itoophiyaatti bara Shaabiyaa fi Wayyaaneen mootummaa Dargii lolaa turan akkasumas waraana Ziyaad Barree wajjin mootummaan Dargii godhe walitti dabaltu gara nama miliyoona 1.5 dhume 1.5 million Jawaar ka jechaa jiru ummati bara Dargiis bara Hiwaatis dhume walitti dabalte haga bara kanaa hin ga'u jedhaara ummati Itoophiyaa dhumaa jiru salphaa miti jechuudha kanaaf akka yeroo irra deebiin namni Itoophiyaan akka Siiriyaa akka Yemen akka Liibiyaa akka taane yoo jedhan Ethiopia is already Syria Itoophiyaan dhumaatiin nama Itoophiyaa keessatti waggoota 3 darban ka waraana Hitler gaggeesse gadi yoo ta'e Serbiyaa keessatti waraana ta'e gadi waraana Balkan keessatti raawwatame gadi yoo ta'e malee waraanota guguddoo Afrikaa keessatti gaggeeffaman ka diktaatoroonni Afrikaa gaggeessan diktaatoroonni bakkeewwan garaa garaa gaggeessanii gadi miti namni dhumee jiru. Maal seetamma Biraamiyoon amma ragaafamu waan akkana kanaasom Abiy Ahmed tanum paarlama irra dhiyeeffate namni agammaatti Itoophiyaa keessatti nama Ameerikaa keessatti guyyaan wal qixaat miti fayyada maal seeta abaarsa barcinnaati gaaf barcinna maal jedhanii rabbiin sababum godhe ilmaan nama lafirra dhumatanii sababum ta'ee tedhe yaada Abiy Ahmed garuu yakki hamaamaan seena bilafa keessatti dalagam Afrikaa Abiy Ahmed hama ta'u fuul dura dubbachuun isaan ooltu Wayyaanee illee harka dhaanaaf turanii miti misoomaa jedhanii isin buutennaan irraa isaanii miti Abiy ammoo adoonni lubbuun jiru addunyaa yoo agan irraa soft gaaf inni aangoo silaaftuu rabuun oolu bu'ee agama irraa soft walumaan beekna akka waliigalaa kan qofaa miti nam du'e lubbuun dabre callaa doon ta'ini nam jiraatti jeefame kasarbamiinsi mirga namooma hamaamaan gubbagay dubartii 10-20 gudeedamte daa'iman diqqayyoo haadha abbaan irra jeefaman daa'iman haleella bombii kakaab Itoophiyaa godhaman Itoophiyaa keessa godhaniin harka miilicit dabalatee uummati biyyattii sabab sirna kana gaagaam kabuqqay ammoo biyya keessa faffacee argamu gabaasa yeroo dabra addunyaan baaftiin beekta internet displays din Itoophiyaan tokkoffaa Afgaanistaan caallaa Sooriyaan caallaa Yemen caallaa jechuudha biyyoota waggaa 10 waggaa 20 waraan kee turte so ammallee addunyaan yakka kaabaa Itoophiyaatti wal qabatee garee qorattoota idil addunyaa manni marii United Nations Security Council December yookaan muddee bar 2021 keessa gara Itoophiyaatti erguun isaanii yaadatama taatullee gareen qorattoota sun amma Itoophiyaatti argamti tokko tajalqaba dubartii lammi Gambiyaa
Faatu Beenbisuudoo ammaan tanisii yaayuu nam dhibiin jijjiiranii lammeessoon Kaarii Beetii Murungaa lammi Keeniyaati sadeessoon Isteevan Raatner nam lammi Ameerikaati. Warri kun sadeen achi dhaqee akka qorate ergamee jira. Warri kun ammoo torbaan dabre keessa Itoophiyaa ilaalchisuun mana marichaatii fi ibsa gabaabaa kennisa jirtiin irra guddoon garee qorattoota tun. Itoophiyaa keessatti sarbamiinsi mirga namoomaa ka Tigraay ka qorani dhiisi bakka baay'ee sarbamiinsi mirga namoomaa gas caalee jettee jirti tan irraa ka dubbannu abra. Yaa kaawunsiliin mirga namoomaa kun yeroo jalqabaatiif kan ragaa ba'e Itoophiyaa keessatti sarbamni mirga namoomaa biyyoond Tigraay fi naannoo Amaaraatti kan irra deddeebiin maqaa dha'aa turanii nullee irra deddeebiin wanni kutaalee biyyattii ka biraatti deemaa jirtu xiyyeeffannaa argachuu qaba irra deddeebiin dubbataa turre yeroo jalqabaatiif kutaalee Itoophiyaa baay'eetti sarbamni mirga namoomaa daran ulfaataa nama sururu mul'achaa jiraachuu ragaa ba'anii jiranii gareen qorattootaa kun sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa kaaba biyyattii keessuma jalqaba kan kaaba biyyattii qorachuu fi fedhii ka agarsiise mootummaan Itoophiyaa garuu fedhii hin qabu dhimma kanarratti koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qorachuu danda'a koomishiniin mirga namoomaa African Union gamtaa Afrikaa qorachuu danda'a kan jedhu irra deddeebiin himataa turanii haa ta'u garuu gaaga'amni Itoophiyaadhaa Tigraay fi kaaba biyyattii caalaa kutaalee biyyattii baay'eetti babal'achaa akka jiru yaaddoo qaban ibsaniiti jiranii. Wanna kanaaf ka'umsa kan ta'aa jiru ookkara bakkeewwan garaagaraatti mul'ataa jiru. Haasaawwan jibbiinsaa karaa miidiyaalee mootummaa, miidiyaalee hawaasaa akkasumas miidiyaalee alidilee yuutuubii dabalatee jechuudha kan deemaa jiraniin walqabatee dhiibbaan mirga namoomaa biyyattii keessatti hordofaa jiru salphaa miti. Kan biraa immoo biyyattii keessatti sababa hongee fi beelaa dhalli namaa gaaga'ama guddaa keessummeessaa jira. Kutaaleen biyyattii jeequmsa guddaa keessummeessaa jiru waan ta'eef dhimmoonni kunneen xiyyeeffannaa argatu kan jedhu kaasanii jiranii. Kanaaf akka yaadamu furmaatatti walitti qabduun garee kanaa Kaarii Beetii Murungee jedhamtu yaadi furmaataa marii biyyaalessaa hunda hirmaachisee marii haqaa hunda hirmaachisedha jedhanii mootummaan Itoophiyaa qorannoo walabaatiifis fedhii hin qabu marii biyyaalessaa hunda hirmaachiseefis fedhii hin qabu. Jalqabumirra haaftee bitti arguu dandeetta mootummaan Itoophiyaa akka fedhii hin qabaanne waraan kaaba Itoophiyaa gaaf jalqabaan inni ittiin jalqabin beekan. Kun raga guddayya waraan kaaba Itoophiyaa kan irra dedeebinuu dhaadessu yoo hiikamnu raga guddayya waan nu ta'uuf mootummaan Abiyyi Ahmad gochinni dalagaa cufti gocha maali gocha cubbuu yookaan gocha maali gocha namarra eegam ta'uusaa ragaan qulqulloon tokko Tigraay kana jedhetti nama maal seeta gaaf waraan kan jalqaban seer kabachiisuun itti seenanii waraanis dhufe sadarkanni gubbaa ga'in beennaa jechuudha. Dhiibbaan mirga namooma dalagamtedhanii gaafaasaan Abiyyi Ahmad paarlamaa keessatti nam tokko tun ijjeefne maqalee qabaddeedha. Nam tokko tun ijjeesin maqalee qabadhee jedha. Sobii agas caaliin jiru jechuudha. Miseensotii maan koomishiniin mirga namooma Itoophiyaa dhimma kan qorattee deeme lamiilee biyyattii lama waliin dhuman kan naannoo Amaaraa jeefamu amane kan naannoo Tigraay immoo jecha dhowwee jechuudha. Mootummaa waraan labsee qabeenya biyyattii guutuu bobbaasee qabeenya biyyattii qofa don ta'in instituushinii mootummaa qofa don ta'in instituushinii uummata akka cheerchii akka gadaa bobbaasee lol karaa kamiin qoratee dhuga baasuu danda'a. Kanaaf gareen mirga namoota idil addunyaa tun dhaabbachuu siitiin duratti gamtaa Awurooppaatti gaafi dhiyeessee ture. Gamtaan Awurooppaa dabilmaan namarra dalagamuu jiru daanga dabre jira itti beessa dhoowwattee akka miseensotii kaawunsiliiman marii mirga namooma murtee dabarsan gaafattee jechuudha. Itoophiyaan bootee imimmaan dhangalaaftee diddee dadhaban. Kanaaf maal godhe manni marii kaawunsilii mirga namooma kunin maal godhe United Nation harkaan murteessuu filatee jechuudha. Warra biyyoota 47 hirmaatan keessa 21 irra walii galan 15 morman 11 immoo afaan qabatan. Kanaafuu warri 21 caalee warri kun ergamuuf murteeffanii jechuudha. Horeen qorattuun ergamuusii dhaga'ennaan mootummaan Itoophiyaa iyyiyyoo jedhee boo'ichi bira bane. Boo'ichi inni ban keessa maal jedhee warra garee tan fandi godhuun Itoophiyaan garee tan hin fudhattuun simattee dhaadachaa ture Abiyyi Ahmad. Dabalataan addunyaa irratti mammarii dhaabbat biyyoota gamtooman irra dhiyaate gareen tun akka faayinaansiin godhamne akka mormaniif Eertira fadaboo yaammate sulleen jala kufa ta'ee jechuudha. Kanaafuu maal jedhan waraabessi waan guyyaate tolchi beekaaf halkan tolchi beekaaf guyyaate nam dheetaa jedhan. Gareen Abiyyi Ahmad waan Itoophiyaa keessatti dalagaa turte beettiif dhuga baqattii jechuudha. Wamtaa ta'eefu gareen mirga namooma tun dhiibdee Itoophiyaa dhuftee jirti. Amma Kaarii Beetii Murungaa
ibsa torban dabre keessa garee tanaaf kenniteen gareen tun Jeneeva jirti Switzerland achirra maal jette Itoophiyaa keessa wanni sadi rakkoo hamaamtu biyyatti keessa taatee jirti. Jalqaba haasawii jibbiinsa aga qaraalee caala babal'atee argamee jira. Lammeessa gubbaa daqqamiisti gargaarsa namoomaa Tigraayin alatti Tigraay amma tokko baname Oromiyaa Gumuuz naannolee biyyattii hedduu keessatti uummata lakkoofsaan gadin dhiyaan ka gargaarsa namooma barbaadu, ka midhaan nyaata barbaadu, ka qoricha barbaadu. Hawaii isaan jireessa barbaadu dhaqqabuun hin danda'amne jetti lammeessoon kana sadeessoo violence bakka cufatti gareen warwaraana jirtu dhiibba mirga namooma hamaa madalaga jirti jedha. Garee warwaraana jirta jechuun of course warra mootummaa lola jiruuf mootummaa jechuun. Sun keessa ilmi namaa extrajudicial killing ijjeesuu buqqisuu yakkooti hamaamaan kutaalee biyyatti hedduu keessa babal'atanii keessuma Oromiyaa Khaliix Oromiyaa dabalatee gargaraatti godhamuu jirullee dabalataan qorannaa waan jettu qaafti. Waraana Itoophiyaa keessa deemaa jiru wajji wal qabatee humnooti waraana keessatti hirmaatan keessa garee Abiy Ahmad garee mootummaa giddu galeessaa qofaadha kan qorannoo walabaa didaa jiru. Mootummaan kuni humnoota Tigraay caalaa humnoota riphee loltaataa ka Oromiyaa kan lixa biyyattiitti socho'an caalaa mootummaa humna faayinaansii qabu, mootummaa humna dinagdee qabudha, mootummaa waraana qabudha, mootummaa dippiloomaatota guutuu addunyaarra qabu jechuun biyya jechuudha. Akka biyyaatti akti gochuu baatu malee mootummaa biyya guddoo biyya uummata miiliyoona 120 bulchaa jirudha. Humna dinagdee, humna faayinaansii, humna miidiyaa, sooshaal miidiyaa aarmii ofii ijaarrate, humna dippiloomaatota haga kana ga'u qabatee qorannoo walabaa maaliif didaa mootummaan kun si jechuun persuasive power guddaa qaba maaliif capitalizing godhu waan dhugaan qabre dhugaan qaba anna Abrahaami atini yeroo tokko beeta tun obvious clear inda geettaa miti maal ta'eeta nami ori qabu nami beesse qabu waan cufu qabu yeroo dhukkubaan miidham fayyaan harkisan jirtu waan taate nami dhugaan qabni qabeenya resource fedhe biyyalla dorka qabaatee bulchuu hin danda'u jechuudha wanni guddoon isin irratti hundoof dhugaa addunyaa yoo qoratti yakni barbaasun ragam baatuuf kanaaf Abiy Ahmad kan survive godhu dadhabetti addunyaa baqachuu jira akka walii galaatti amma qorannoon kun hin oolu basically qorannoo gareen qorattoota ramadamee kun qorachuun isaa hin oolu basically kun jaarmiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ujiittu seenanii jira maarchi irra jalqaban mootummaan Itoophiyaa garee kana qorannoo irraa ittisuu hin danda'u dhiibba guguddoo jala jira akkan by the way dhiibbaa dinagdee dhiibbaa dippiloomaasii dhiibbaa hedduutu dhufa yoo gareen kun Itoophiyaa seentee qorannoon gaggeessitu jedhee dhiibbaa kana olii hamaa jala seenuu danda'a. Didee ture kanaaf amanee fudhatee miti hin beeka akkasii dhiibbaa addunyaarra paariyaa state gochuu ta'a malee gareen kun qorannoo kaayyeeffatte akeektee qophooftee itti jirtu qorachuun see waan hin oolle itti jirtillee. Qorannoo tan keessatti wanni gareen tun irra eegamte tokko takka hundeeffamisii gubbaa wanni gurguddoon isiin hojjettedhaam tokko qorattee haq miidhamtoota kutaalee biyyatti amma khasaan irratti xiyyeeffatanii dhufan kaaba Itoophiyaati. Amma eegisaanii Disembar waggaa dabrjii muddee keessa murtaa'ee ji'a maarchii waggaa sadaffaa keessa barkana gareen tun sadeen filatamte ergatamte. Eegisiin gara Itoophiyaa dhufte US konfliktiin duri yookaan yakkooti amaamoon naannoo Tigraay dhageen bal'inaan naannolee akka Gumuuz, Affaar, Amaaraa Oromiyaa keessa babal'atanii jiranii jettan. Kanaafuu yakkoota Oromiyaa keessa kan diippiloo ka qoratan taate warroota haqa dhabeef haqa akka argam godhu. Mootummaan Itoophiyaa namoota agamijjeessa agame akka kenna tunu gaafa jalqabaati. Lammeessoo itti gaafatame akka jiraatu. Itti gaafatame jechuun qorannoo tan irratti hundaa'anii murtii akka idil addunyaa irratti dhiyaachuu dandeettaa jechuudha. Yakka namooma kadaladdeef hin dhiyaatta gaafa rabbi jedhe. Mootummaan Itoophiyaa suniif qophiin maal godhu seetan mallee kanaafuu maal seeta namoota nuffisiisee ajanda jijjiiruuf yeroo maal godhan yoo namni dunam tokkooti boola mirra jeefti onni shani booy diddam irra jeefti dooti nama akkuma nu baranne Itoophiyaa keessa normal amma namni diddama du'e guddoo ajandaan goon dhibba lama fa'uudhaan ka'uu nam dhibba lama inni guyyaa lama irra dubbannaa yaa dhumatti sulleen waa'ee lakkoofsata malee waan naman ta'u amma kanaafuu mandeeti warra keessata dhibiini wanni tolchanii mootummaa Itoophiyaa recommend godhu national reconciliation garee ammaan tan wal taraarsitan irratti yaada kennuu jedhan mootummaan Abiy Ahmad mootummaa paartilee mormituu warra karaa nagaatii waliin qabsaa'uu jiru yookaan warra yaada adda kaayisaarraa adda kennee fi karaa kanatti wayyadhuun cuf mormutti garee qorattoota irra yaada fudhataan hin ulfaatti taatus ammoo yakki Tigraay keessa jalqab Tigraay keessa namgaagay kutaalee biyyatti guutummaa keessatti yakki hamaamaan dalagamaa jiru gareen qorattoota kaawunsilii mirga namoom dhaabbata biyyoota gamtoomanii torbe dabre beeksiftee jirti gareen qorannoo si ofitti waan isin qabattee gadiin baatu walumaan laaltaati ajanda sadaffaa darbuu dandeenya. Ajandaan keenya sadaffaa fi qaxumuraa dhimma siyaasaa Somaaliyaati. Akan. Somaaliyaa dhimma
siyaasa Somaaliyaan ollaa keenya waan taateef baay'ee interest godha. Loltoota Somaaliyaatti bana pirezidantii Somaaliyaa haarawaan daawwatamanii jiran loltooti Eritreyaatti ergamanii 2018 kaasee leenjirra turanii waa'ee loltoota kanaas odeeffannoon haaraan baati ka jiranii loltooti kunneen leenjii waraanaatiif iccitiidhaan ergamuu isaanii namuu quba qaba. Iccitii kana kan baase United Nation ture dhaabbati mootummoota gamtoomanii loltooti Somaaliyaadha. Ka Eritreyaatti leenjirra turan gara Tigraay dhaquudhaan yakka waraanaa raawwachuu isaanii waggaa darbe gabaasee ture. Sana hordofee maatiin loltoota kanneen Somaaliyaa keessatti gaaffii guddaa kaasaa turan bulchiinsa Farmaajoo irratti ijoollee keenya nu deebisaa kan jedhu kampeenii guddaayyuu gaggeessaa jiran back our boys kan jedhu kampeenii guddaas ture. Pirezidantii haarawaan kun erga gara aangootti dhufanii as waa'ee loltoota kana ajandaa guddaa godhatanii irraa dubbataa turanii. Daawwannaa tibbana biyyoota garaagaraa keessatti godhan keessaa tokko daawwannaa Eritreyaati. Eritreyaa yeroo daawwatanitti immoo loltoota kanneen wal arganii dubbisuu isaanii dhagaati ka jirru. Torban darbe keessas gabaasaatti turre loltooti kunneen maatiidhaan akka wal qunnamanis sim kaardii Eritreyaa keessatti sim kaardiin akka ba'uuf aga yoonaa silkiillee qabdu beek. Maatii isaaniitti himaniiru maatii isaaniittis dubbisuu isaanii Doochweeleen gabaaseetti jira. Egaa mootummaan Somaaliyaa bara 1991 kaasee mootummaa biyyi kun akka waliigalaatti state Somaaliyaa state kan jedhamtu mootummaa jiddiigameedha. Biyya san keessa waraanni humna qabuun turre Somaaliyaan gaaga'ama yookiin weerara humnoota alaatiif saaxilamtuudha. Humni baay'een loltoota Somaaliyaa kana bakkeewwan garaagaraatti fudhatee leenjisaa itti fayyadamaa ture akka mercenariitti. Akeeki ittiin gara loltooti kun gara Eritreyaa deemaniif maalii kan jedhu irratti East African Security Analyst ka ture nama tokko dubbisee ture Doochweeleeni iccitiin loltooti kunneen gara Somaaliyaa gara Eritreyaa deemaniif humna eeggataa baha Afrikaa jedhamu hundeessuudhaaf gareen Abiy Ahmed gareen Isaayyaasii fi Farmaajoo walii galtee turte jedha. Humna Afrikaa humna eeggataa Afrikaa waan si gaddisiisa humni eeggataa baha Afrikaa durumaa ture jira ka biyyooti baay'een keessatti East African Standby Force ka jedhamu gidugaleessi isaayyuu Finfinneedha wannoo qaba. Keeniyaallee wanni qaba. Biiroo guddaa qaba. East African Standby Force ka biraa gareen tun hundeessuu barbaadde maalidha kan jedhu. Ka biraa immoo akka Afrikaa bahaatti pilaatfoormiin siyaasaa ka biraa jira. IGAD ka jedhamu. IGAD humna waraanaa qabaachuu isaarratti ragaan qabu garuu rakkoowwan siyaasaa baha Afrikaatti uumaman dhimmoota siyaasaa qofa osoo hin taane dhimmoota misooma baha Afrikaa irratti integreeshinii misoomaa fiduudhaaf jaarmiyaa dhaabbate. Jaarmiyaa kanas biras taranii East African Standby Force ka jedhamus biras taranii garee ka biraa Standby Force ijaaruun maaliif barbaachisaadha ka jedhu iccitii guddaan bahee kana wajji wal. Gaafii hangabaas kan hin arginaati waan midhaan dukaafte maal seeta wanni kunini waraabessaa beetta waraabessi boolu tokko qosatu balbal shan itti godhata. Confidence hin qabu gochisaatiin. Kowaarde jibbama waan ta'eef waraabessi kowaarde uumama isaatiin sodaata. Daafana waan ta'eef confidence waan hin qabneef yakka waan hojjetuuf horii nama waan saamuuf saamdee garee wayii dhufte na nyaachuu dandeette balbala hedduu qopheeffata. Bulchootii Afrikaatuun gareen ammaan tana gareen sadeen amma Farmaajoon jala diigamta Isaayyaas ta'a biyyeef ta'a Abdullahi Farmaajoo sunini warri kun sadeeni yakka maama hojjechuuf walii galanii turan. Yakka maama warri waliin ta'e dalakkeessa waraanni Tigraay tokko jechuudha. Lammeessoo gareen Farmaajoo Somaaliyaa guutuma guutuu burkuteessite jechuudha. Basaastota gugurdoo gaafa Afrikaa Mr. Fixer waan kan armaan dur dubbachaa turre Mr. Fixer nameedhaan basaastota gaafa Afrikaa ta Itoophiyaa Somaaliyaa fi Eertiraa gooltu nam Somaaliyaa tokko bulchaa jechuudha. He is a millionaire. Horii guddaa qaba. Farmaajoon bu'ennaan baqatee Kwaatar jiraa jedhanii jechuudha. Maal amma asirraa wanna targuu jirtu gareen tun sadeeni kopha baatiin naan hin nyaatamna angote inni jaala nag jiru amma biyya ammar tokkoffaa namni marfe dhukkubas waraan Isaayyaas Afwerqi ag lubbuun jiru bulchoota Afrikaa malee bulchoota eegi du'e leemboot ganna furtama bulchaa du'e ekhiraanti ganna furtama akka bii bulchite karoorfatfaa jira Afrikaa keessa gaafa Afrikaa kun ammoo gaafum seexanaati lafti uncertainty teennaaf lafti tasgabbiin qab guddayoon Afrikaa keessa gaafa Afrikaati sababnu tammo guddoon bulchiisi gaafa Afrikaa gaafum looni ta'e constant ta'uu hin danda'amu Farmaajoo fudhachuu dandeenya. Farmaajoo Isaayyaas gareen tun sadeen buute naan namichi kun gaafa godhu Hasan Sheikh Mahammad waadanni galkeessa
loltoota Soomaaliyaa taammaan tana achi bobbaasan sun deebisuun kaayoo jalqabaati. Lammeessa Soomaaliyaa gudditti ijaaruu kabajisaati. Farmaajoollee waan wal fakkaata dubbachaa ture. Farmaajoon bargaafan gookkum 2017 dhuuf diini keen guddayyaan Hasan Sheek waliigaleeni Soomaaliyaa ittiin gaagaa tur garee Itoophiyaa tawayyaaneen bulchitu. Itoophiyaa balleessaa hidhangoo qabate Farmaajoon. Zeenangoo barcumaan harka gannaan abiifa waliin ijaarame maal godhe? Gaaf Afrikaa diiga Soomaaliillee waliin diiga jechuudha. Kunillee waaduma akkasii seen waada sun waa nyaachuu jirna fakkaata muuma Soomaaliyaatiif waggaa 5 sakuura godhe waggaa 5 naa kennitanii Abiy Ahmed iyyuu namni kophaa fi dorgomee ganna fur kontiraat tafarrimoo linyaa namni tokko na dhiyaannaan isaan balleessee dhaadataa miti. Haammoo akka tokko diimokiraasiin dabre konfidensi guutuu qabaa jechuudha. Kanaafuu ani imalii Hasan Sheek Muhammad gara Asmaraa goree ijoollee Soomalee taatii barbaaduu jirtu irratti hojjete. Gantummaa gartee duriyyeen gaaf Afrikaa sun tolchite jechuu dandeetta. Hasan Sheek Muhammad developmentii guddaa argaa jirra siyaasa isaa keessatti erga gara aangootti dhufe biyyoota 4 daawwatee jira gayoonaa Turk, United Arab Emirates, Kenya fi Eritrea jechuudha. Dubbii keenyatti waa'ee loltoota Soomaaliyaa kana wajjin wal qabate maatii isaanii yeroo dubbisetti Hasan Sheek Muhammad maatiin keessaa namni tokko namni maqaan isaa isa Iyyaas Kolombo namni jedhamu ijoolleen keenya bara 1991 kaasee bara Soomaaliyaan diigamtee kaasee barnoota iyyuu qabanii. Kanaaf ijoollee kana sitti kenninee jirraa siyaa eeganii jedhanii ijoollee itti kennanii jiran jechuudha. Ijoollee isaa ijoollee waraana Eritreaatti leenji'aa turan kana masaraa kee eeganii itti fayyadamii. Nageenya ijoollee keenya hin barbaanne jedhanii erga akkasii dhaamanii jiranii. Pireezidaantii haaraa kanaa wajjin wal qabatee wanni amma aktiivistooti namoota siyaasaa Somaaliyaadhaa kaasaa jiran keessaa tokko hariiroo Eritraa wajjin walii qabu ilaalchise. Eritraa wajjin tibbana waliigalteewwan garaagaraa akka qabxii 7 qabu screenshot sana ka amma deebiste sana agarsiisuu dandeessa jitu waliigaltee dinagdee ka diasporaa ka siyaasaaf diplomaasii ka bishaanii fi investimentii qonnaa akkasumas qurxummii fayyaa barnoota dhimmoota garaagaraa irratti waliigaltee gara 7 mallatteessanii jiranii kana wajjin wal qabatee aktiivistooti Soomaaliyaa akkasumas namoota siyaasaa isaanii Presidenti Haarawan kuni tripartite agreement kan Abiy Isaayyaas Farmaajo waliigalan san extend godhaa jira moo maaliif Eritrea wajjin hariiroo qabaanna kan jedhu gaafii guddaa kaasaa jiran because namichi Eritrea kuni nama baha Afrikaatiif treeti ta'edha. Nama Afrika baha goola turedha waggoota 30 darban. Hariiroon isa wajjin waliin qabaatu tokkoffaa iftoomina qabaachuu danda'u ture jiraata. Lammaffaa immoo akka Somaaliyaatti hariiroo jabaa waliin uumuu hin fedhan because rikardii inni qaburraa kaayisa. Maaliif seeta Abrahaam Muhammad gaafatan irratti yoo deebisu maaliif Hasan Sheek Muhammad akkamiin Farmaajo waliin dhaadannoon isa keessatti jalqaba ijoollee tan deebisu ijoollee tan ammoo deebee jajjabeesse dhufe yoo isan nam Soomaaliyaa tissu jedhee ijoollee hawwan barbaade dhaqee ilaalee deebi ijoolleen tun hagam akka taate lubbuun namni hagam akka jiru waan akkana keessin seen ijoolleen tun waan lakkoofsaan ibsine yaa ijoolleen tun maaliif as dhuftee eentas fidee trainingi gubboo ka jiraataa trainingiin xumurree gar biyya man deebine waa warri wal dubbatan hin beeknu garuu Reatil laf jirtu Hasan Sheek Muhammad maaliif Farmaajo waliin diplomaasii uumonaan jette Isaayyaas waliin security ni tin dhagamu yeroo ammaal seeta gaafa Afrika garee namu beeta wal fakkaataa wal barbaadaa jedhani yeroo dammi wat argitu Hasan Sheek Muhammad akkuma inni dhufeen Ameerikaa yaamichi gootee fi waraqaa hin qabedhani Ameerikaa dhaquu dadhabe biyyoota inni daawwate agam malaalat Turk jechuun Tayyip Recep Erdogan inni gargaara diktaatara number 1 inni nu diktaatara akkasii lammeessoo United Arab Emirates war nugusa khawmat man itti cufa kolonii bulch sadeeso Eritrea biyyiti goomitta qabta diplomacy in beekam ta relationship illa dunya bralee kabaj qabtan inna freso daawwat maybe Kenya taati jechu maaliif Soomalee Isaayyaas bir dhaqaa Isaayyaas hin tuffatin baay'ee Isaayyaas jechuun maafiyaan guddaan gaaf Afrikaayis maafiyaan Oromiyaatiyyu Isaayyaas irraa barattetti Oromiyaa gaaga'u jirta Oromiyaa keessatti gareen Finfinnee jirtullee garee Shimallis Abdiisaa sanatti boojuu kadhattee jedhani beekta gareen Shimallis Abdiisaa strong taate abba feetin ijjeefta abba feetin dhabamsiifti arginaan sodaatanii jalan maxxanuu jalqaban jedhan kanaafuu maal godhan gaafa Afrikaa kanatti amtas gabbaa'uuf yoo akkuma miila lafatti hin dhaabatin Abiyyi walloo yookaan Farmaajo dur dhaabate namni dandeessu soda jedhe qabaa jedhetti hin calculate godhe anyways waan taateefu gaafa Afrikaa kun Abiyyiif Isaayyaas addaan baasu baannaan
garee tan lamaan irra gareen dhibii dabalamna gaafa Afrikaa riskii kee jiraachuu isaa obvious namni cufti waliin beek Keeniyaan argitan maantana more democratic garee tanatti naqattu tilleen daramtu walii lenjetu Suudaniin diigamuu jirtuun iyyuu Isaayyaas kan maaliif baqate kanaafuu maal seeta warri irreen abbaan irree cufti maal ta'a wal barbaada umni walii ta'a dawa walii ta'a yoo loltootiin injifatam takkan maantan Isaayyaas ujiin isaa uummati isa garaachatti hin bulu beelan jiru uummata loltooti isa ta Itoophiyaa keessatti barri man namaatti sun ta Maqalee Yuunivarsiitii guutuu balbal bubuqqifate yaasuun mindaan isii $3 jedhan Itoophiyaan nam fixu dhufte $20 kaffaluuf jalqabanii jechuudha. Isaayyaas gati rikkaashaan ilmi namaa oomishee waraana dhiyeessaa jechuudha. Look bulcha maafii akkana kanaanatiin friendship godhate taanaan gaafi Afrikaa gaagam kee jirette faranjiin bobootti gaafi Afrikaa akkamiin gaagaam gaafa Afrikaa rabbi qoftiin gaagaan gaafa Afrikaa batureen ka gaaga'u jiru garee bulchitoota siiteedha. Isaayyaas jechuun humna tuffatamu miti basically baay'ee amma saawwaa military camp ka jedhamu military camp guddaa ka loltoota biyyoota baay'ee leenjisa turedha. Maalidha akeeki saawwaa military camp ka jedhee gaafataa jira namni. Loltoota amma humnoota Amaaraa 60 moo 100 kan leenjisee jedhame inna darbee ittaanee loltoota Somaaliyaa leenjisuu argina. Loltoota biyya biroo baay'ee leenjisaa ture. Saawwaa military camp. Akkana. Is it an international military camp? Bakki suni kaampii waraanaa idil addunyaati moo maalidha? Mercenary leenjisa baay'ee. Mercenary qofaa miti garee Al-Shabaab deeggaruusaa United Nation ragaanii matee wanni qoqqobbii gubbaa kaa'ee jira. Al-Shabaabitti Suumalee keessatti Al-Shabaabii qiyama buutaan addunyaan shoroo keessattuun inni deeggara ofes. Irra deddeebiin deeggara qoqqobbiin Eritraa irra kaa'ame tokko United Nation 2009 natti fakkaata. Sababa inni Al-Shabaab deeggaraa tureef jedhama. Loltooti Isaayyaas baay'ee kutaalee addunyaa baay'eetti bobba'anii jiran Koongoo keessatti bobba'anii hojii mercenarummaa dalaganii jiran. Hojii lubbuu balleessuu. Hojii lubbuu balleessuu fi saamicha garaagaraa. Loltooti kunneen baay'ee neetworkii guddaa diriirfattee addunyaa guddaatti bakkee riisoorsii guguddaan akka maayinii bakkee qoricha maal jedhama qoricha sammuu namaa akkasii daldalaatti jiranii loltooti kunneen Itoophiyaa keessatti egaa bakkeewwan garaagaraatti intelligensii isaanii dabalatee waraana keessatti hirmaattaa jiru. Humna guddaa bobbaasanii biyya saamaa jiru. Dhimma loltoota Somaaliyaa wajjin wal qabatee kan irraa dubbannu kanuma ture. Yaa haan dabaltoo jiraate hariiroo. Yaa hariiroo daawwii pirezidaantichi Khammaleellee ka Eertiraan alaatti daawwii isaa Tafreessootiin guyyaa kamisarra jalqabe agaa Khaleetti Keeniyaa Naayiroobii daawwatee jira pirezidaantii Hassan Sheikh Mohammed. Daawwii tanaanis pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyataa wal arganii wal dubbatanii jiranii Uhuru Kenyataa wantoota gurguddoo warri walaasa keessa tokko waan caatiiti jedhanii caatiin Keeniyaa irraa gar Somaaleetti akka guluftu daldal gurguddaa daldal caatii kan baay'ee bar farmaajoo obbolees farmaajoo ka Itoophiyaa caatii argee guutu obbolees farmaajoo garee Oromiyaa bulchitu ta Oromiyaa simmintolle saamsta caatii illee saamtitanii waliin caatii Oromoo guutu Somaaleetti erganii farmaajoo ture ammaan tan ammoo Somaalee erguufillee walii galanii jiranii dabalataan ammoo waa'ee galaan Indiyaa gubbaatti waa'ee galaana kanarra wal dhaba turanii gaazii peetrooleemii wal qabatee gizee tokko koomiin injijirti waan kanallee irra warri kun lamaan haasaanii jedhan bira. Somaaliyaa fi Keeniyaan handaara galaanaa coastline bakkee Somaaliyaa fi Keeniyaan itti wal ga'an tokko irratti wal dhabanii turanii haga mana murtii idil addunyaa International Criminal Court wal dhaabutti ga'anii turanii lafti suni Somaaliyaadhaaf murtoofte natti fakkaata. Garuu bulchiinsi Keeniyaa dideetu waa'ee lafa sanaa. Hariiroon Keeniyaa fi Somaaliyaa gidduu jiru bara farmaajoo guutumatti dukkanaa'ee ture. Bulchiinsi ammaa kun hariiroo biyyoota lamaanis gara fooyyeetti fiduudhaaf karaa waan jalqabe fakkaata. Anyhow namni kun nama Somaaliyaa arman dura tarmii tokko bulchee turedha. Hassan Sheikh Mohammed nama dippiloomatii jabaadha. Beekumsa siyaasaa nama qabu, muuxannoo siyaasaa nama qabu. Biyyattii deebi'ee dhufuun leesanii guddaa isaaf ta'a. I think Somaaliyaa gara gaariitti fiduu danda'a. Anyhow rakkoon Somaaliyaadha. Somaaliyaan biyya failed state'idha. Bulchiinsi gari caalu lafti Somaaliyaadha harka mootummaa giddu galeessaa hin jiru. Mootummaan akka Somaaliyaadha failed state ta'e. Mootummaan diigame immoo humnoota alaatiif baay'ee saaxilamaadha. Abbaan fee humna waraanaa fidee achi qubsiisuu danda'a. Abbaan fee dhufee Somaaliyaa weeraruu danda'a. Abbaan fee dhufee Somaaliyaa saamuu danda'a. Itoophiyaan illee garasuma deemaa jirti. Of course tokkuma. Sanaa fi siyaasaan Somaaliyaa it's uncertain always siyaasaa itti
ragaa kanaatu sirriidha kanatu dhugaadha kanatu kara kanatti deema jettee mirkaneessuuf baay'ee ulfaata. Biyyaada qabdi taammoo akka Keeniyaa tanfaani waligalteef yaaliin inni godhe yaali salphoo miti by the way biizinasi keenya yookaan qabeenya keenya magaalaa Naayiroobii dabalatee abbootiin qabeenya hedduun lammiilee Soomaaliyaa ta'uu dubbatama. Daldaltooti gugurdoon dabalataan ammoo caatii tan namni harka caala namirra bitu warra export wanni Keeniyaan gootu keessa tokko caatiin olaanaa caatii achi gurgurachuuf lammeessoo wal dhibdee naannoo daangaa irratti yeroo hedduu by the way maal godhanii Keeniyaanis akkuma sabab loltoota gara Soomaaliyaatti ergiteen Alshabaabiin haleellaan gugurdoon ergaa ture haleella kan waliin qolachaa turani bara Abdullaa Farmaajo achiin dur 2014 jalqabanii akkuma Abrahaam jedhee naannoo bishaanii tokkorra wal dhabaa turanii taatullee Keeniyaan himattee turte murtii yakka idil addunyaatti himattee turte Somaliyaan Keeniyaan ammoo sun hin fudhanne amma ammoo President Hassan Sheikh Mohammed bakki Eertiraa nama Isaayyaas bira dhaqu Keeniyaa bira dhaquun isaa is a positive move jedhee amana cufaafuu yaayyuu fixadhatillee waan itti dartoo qabaatu. Beeyta uummata Somaaliyaa fi biyya Somaaliyaa kana way yaadu waan baay'ee garaas nyaatu hedduu jira. Biyyi tuni biyya daran jechuun daran hiree guddaa qabdu turte. Biyya daangaan ishee Indian Ocean garba guddaa Hindiitiin daangaa guddaa qooddattu. Madagascar iddoo Madagascar kibba baha Afrikaatti argamu xaanee coastline yookiin lafa handaara galaanaa dheeraa qabaachuudhaan Soomaaliyaan lammaffaadha Afrikaa irra. Handaara galaanaa qabaachuun argama isheetiin geographically lafti tuni lafa baay'ee murteessitu. Politically, economically baha Afrikaa jechuun Middle Eastitti dhiyoodha, Asiyaatti dhiyoodha, Baabeel Mandabitti ulaa Baabeel Mandab jechuun beekamaadha. Suez Kanaalitti dhiyoodha. Gabaa guddaadha. Oomisha qurxummii guddaa biyya harachuu dandeessu. Akka biyyaatti immoo uummati Somaaliyaa jedhamu baha Afrikaa guddaa lafa guddaarra jira. Uummanni kun immoo addunyaa gubbaatti uummata baay'ee influential. Kutaa addunyaa baay'eetti Awuroopaatti jechuu dandeessa, Ameerikaatti jechuu dandeessa. Bakka baay'eetti uummata influential, celebrity guddaa qaba. Miseensota Koongireesii Ameerikaa fa'aa qaba uummata Somaaliyaadha. Uummata akka eenyu Moofaaraa fa'aa atileetii guguddoo biyya Londoniif kaatu fa'aa. Haala kana keessa taa'ee uummati kun rakkoo akka baha Afrikaatti isiifan dabalaa Keeniyaa dabalatee daldala guddaa keessatti amma Keeniyaa keessatti armaan dura daldaltoota guddaa biyya kanaa kan beekaman Faranjoota warra adii Hindii Iraan Israa'eloota turan moolii guddaa bitanii shopping center guddaa dhuunfachaa jira uummata Somaalee garuu uummata biyya hin qabnedha. Abo garasitti nungeessinaa jira beektaa. Tokkommum dhaba Oromoolee gaaga'uu jirtu Soomalee kee jira taatullee pirezidaantiin isaanii haaraan Hassan Sheikh Mohammed marsalammeessoof carra argateen biyyatti jedhamee abdatama. Taatus daawwiin inni diktaatar gaafa Afrikaa Isaayyaas afaan warqaa waliin tolchi namoota baay'ee biratti xiinxaltoota gaafa Afrikaa dabalatee dhalattoota Soomaliyaa biratti hin jaalatamne odeessaaleen keenya kardhaa kan fakkaata kutaalee biyyatti Itoophiyaa bakka hedduutti mootummaan labsii yeroo muddama waan fakkaata yookaan uggura daddakaa'uun sarbamis dhibba mirga namooma jabeessetti fufee jira Geediyoo Gumuuz Gambeellaa bakka hedduutti umni waraana jalatti akkuma Oromiyaa Affaar Amaar ammaan dur tolchaa bulu ammaan tana naannoo kanallee banuu isaa dubbatamaa gareen qorattoota kaawunsilii mirga namooma tadhaabbata biyyoota gamtoomanii tadhiyootan Itoophiyaa addunyaatti ergite waraankaaf Itoophiyaa qo'achuuf ergite naannoo biyyatti hedduu keessatti Oromiyaa Gumuuz Soomaliyaa dabalatee bakka hedduutti ilmaan namaa dhuma jiraachuu rakkoo jajjabduu kee jiraachuu dhiibbaan mirga namooma guutuu biyyatti walgahii waan jettu torbaan kan kee dubbattee jirti dhumirratti pirezidaantiin Soomaliyaa Hassan Sheikh Mohammed biyyoottan addunyaa gargara daawwachuu jiru daawwisa afreessoon Uhuru Kenyataa Naayiroobii ture waan caatii dabalatee waan gargara haasa'an odeessaaleen keenya kardhaa kan fakkaata waan nu daawwattaniif galata qabdu qophii teentan deebiin daawwachuuf yookaan dhageeffachuuf YouTube teenna ta hordoftoota 400 ol qabdu like subscribe godha Facebookiin jirti warri televiziyoonii qabdan ammoo televiziyoonii gubbaa jirra naga badhaasoo keessa